Milanu gilaka tu naramsistu anu sinaramu Ya hiriya biya urma tu namansistu anu sinamanu Milanu gilaka tu naramsistu anu sinaramu Hiriya biya urma tu namansistu anu sinamanu Arsiisan inora de maninga male kanne fandua duluma de fanimba male Ufadu kutake imam marinito badajolle moromo hidadu garake minyar jarinito Barbare sorani wal malen tolani Nora baga nagaa dhufte akkami fayya urga nagaami biyya nagaa meete eenyu odeessan bakka qopheeffannetti kota taa ishii ka jedha taa qoraa bulaabbo akkami nagaa fayya jirtuun nageenyi badhaa akkamitti ilaaltani Finfinnee bareeda abbo bareeda bakki itti argamnu Araadaa Paarkidha yookiin Paarkii Araadaati bareeda kabajamtoota daawwattoota AMN Plus akkam jirtu nageenyi badhaadha egaa qophiin keenya qophiin ogaartii jalqabee jira qophii ogaartii keenya irraatiin egaa bakkitti argamnu Paarkii Araadaatti egaa weellisaa Daffaar Bizuu wajjin turtii taasifna weellisaa Daffaar geerarsaan beekama geerarsa kanaan saniif jalqabne akka boharaa bashannanaa haga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turtan abdiin keenya guddaadha dhaamsi keenyas nu wajjin turaadha Ammas dabalee baga nagaa dhufte. Mee geerarsan majannisan irraa itti daafu baay'ee. Anuma asirraa eegallu. Milanu gilaga matu naramsistu anu sinaramu hiriya biya orma matu naramsistu anu sinaramu Ufadu kutake imam marinito mamaga lashae hidadu garake injar jarinito Arsiisan inora de maninga male kanne fandua duluma de fanimba male barbare sorani baloya lami kongo wal malen tolani yara gabbo shon waan baay'ee namatti tolu okay geerarsi oromoodhaaf egaa dhama lafee keessaati akka dhukaatti ilaalama oromoon jaalala isaa waan garaa hanqattillee muka garaallee siyaasa illee waan baay'ee ittiin ibsata geerarsa kana geerarsi Daffaar Bizuutiif maali geerarsa jechuun oromoo biratti waan beekamaadhaan ittiin gadda isaa ibsatu waan ittiin gammachuu isaa ibsatu waan ittiin quuqaa isaa ibsatu waan nama seexessu jechuudha waan onneesitti kakaasu waan miira kee oo'isu maal kana uma dadhaba nama reeffa kanallee sochoosa jechuun dandeessa sochoosee nama jabaa wayita namichi lubbuun qabaanne malee lubbu geerarsi waan akkasii kanaan beekama wannoo miira akkasii kana qaba geerarsan nashaaxaa keessa gallee garana dhufne malee wal barreen xumurre mee Daffaar Bizuu eessa dhalatee guddate naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kabaa aanaa Kuyyuu ganda Somboo Ceekaa bakka jedhamutti dhaladhe barnoota kiyya sadarkaa tokkoffaa achuma baramsaa Qeeraa jedhamutti xumureetan sadarkaa lammaffaa Garba Gurraacha High School bakka jedhamutti xumuree jechuudha dhalataa Kuyyuuti dhalataa Oromooti barnoonni achuma dhaabate waa itti fuuftan barnoota dhiisnee gara aartii dhufne nyaachisa neetu dhufne nyaachisaatuma jiras agartee namni waan ganama waaqni kenneef nyaata malee waan ofii jedhe nyaatu namni barnoota nyaadhudhee jiraachuu mala amma daantiin xiyyatanuma dhee gara nafni na fakkaata ka'umsi gara aartii kanatti si dhiibe maali sirba eenyumtuun jaalata naannootti dhalannee guddannetti hundumtuu sirba kana gara biraatti suunee sirbinu naannuma keessatti dhalanneetti guddannee fi aadaa toora san jirurraa sirbuu jalqabne achumarraa ol guddannee dhufne jechuudha. Yaadalees yeroo baay'ee sirba hankee keessa calaqqisu Katuulamaa kana kan amma uummanni Shawaa jedhee beeku kanatu sirbillee ragannillee geerarsillee akkasi dhiibbaa hawaasa keessa isin keessa guddateetu kanaan isin ga'e immoo kanuma shaakalti. Wanna barreessinillee hin qabnu uummatuma fudha waraabbanne boo aaduma uummataa kanaan Finfinnee galle isumaan ammallee weellisaa jirraa isumaan biddeen nyaachaa ati sagalee qabdaa bayi hawaasaa weellisii
waltajjiitti ol bahee ka jedhetu jira moo ufumaa gaafuma wayii waltajjii irratti of argitan akkamiin hubannoo kan nutti hima. Waltajjii irratti illee of agarree sirba jaalala sirbaati irraa kan ka'e beektaa weellistoota kana dhaggeeffachaa osoo baradhu hawwii weellisuu tan qaba. Achuma gumii afaan Oromoo kan jedhamu kunillee hin jira beektaa mana Bosaa keessa. Gumiin afaan Oromoo kun ajaa'iba. Oromoota baay'ee keessattuu artistoota baay'ee gara daandii aartii kanatti kan gumiin afaan Oromoo kun akka godinatti illee akka mana barumsaatti illee hin jira. Badhaafamaan ture mana barumsaa irraa. Warra aadaa turizimii godina keenya gaafa dhufan maal baay'ee naannoon keessa bu'ee nu arge. Nan badhaafamee achumaan waa'ee barumsaa nan irraanfadhe. Wanni sirba naa caalu hin jiru haga ammaa kanaa miti. Baay'ee hamilee sirbaaf qabu baay'ee adda. Yaadataa gaafa aadaaf turizimiin dhufee waltajjiitti ba'aa sirbaa isiniin jedhu san ijoolleen weelliftu baay'ee jiraata ta'a. Walaloon hin jira, diraama jira, waan adda addaa jira mire. Gaafa sirbii waltajjii irratti ati weelliste maali? Salaalee jechuun dhakaa hoo garagarcha sirba gar mul'ata jedhami. Anumatu na sirba ofsee malee. Waa gumii san keessa jigumtu na caalulee jira bara. Sirboonni gara jalqabaa sirbaa turte hoo? Sirba Tsaggaayee Dandaanaa baay'een dhaggeeffadha. Maaliif biitisa gara shawaa tokkoo miree tuulama jennee. Sirboota bakka Abbabaa Tasammaa fa'aa reediyoo darbee dhufa hoosanitti. Namoota sirboota shawaa sirban hunda bakka. Inuma dhadhagee. Jechuun namni lafa jiru fakkaatan. Sirba gara biraan beekne ergasii amma sirba Uumna Siree Fanfaan baree gara Finfinnee dhufnaan sirboota godinota adda addaa tan shaakalee garuu na shaakalee malee sirbine maaliif narraan bareedu. Kiyyuma santu narraa bareeda fakkaata. Nan danda'a jettee hogoote. Xiqqoo laala gartee namni si ilaaluuf yaada sirra kenna. Saniif wanna sirraa bareedu tokko sirbitee too'i uummata biratti waan si fudhatama qabu tokko sirbuu tirra gaariidha kan jedhu tokko. Mee sirboota keessattuu Sayyoo Dandanaa kana fa'a kan yeroo jalqabaa dhageeffataa turtee fi waltajjii irratti illee sirbitu keessaa tokko irra nu buusi. Sirba Tsaggaayee kana kan danda'a baay'ee hundaa'uu amma gara irraanfachuutu jira dulluma wajjin ta'uu noonu. Abeebe manaan jiru shaggee burtukaana koo maali kana abeebe keessa ibsaa ibsu. Keessa warri akkamii shaggee burtukaana koo keenya akka loonii namaatis ku. Abeebe manaan jiru shaggee burtukaana koo maali kana abeebe keessa ibsaa ibsu. Warri akkamii shaggee burtukaana koo keenya akka loonii. Sakam alee meessi kuffisa jedha. Waan akkana jira. Ka inni irraanfadhe maal isaa? Turtii keessa amma kalaala maatii horachuu keessa jireenyi kun beektaa beeki booda darbe kana keessa jireenyi aartiidhaa qabnu haala jiruuf jireenyaa waliin haala jiruuf jireenyaa waggaan jedhu dhiibbota baroota darban irra ga'ee sanirra daa'ima horatu irraa kan ka'e ka parsentii muraasa qannasneerra jettee hir'isne. Waa'ee sirbaa kana dhiibbaa adda addaati. Dhiibbaa adda addaati. Abbaa maatii meeqaati? Abbaa maatii afurii. Ijoollee afur qabu. Weellisummaa keessa walitti wal qabate. Wanni isaan dhaalaa jiran maaltu jira? Ammaaf gaa barnoota irra jiru. Garuu fedhii aartii sirriitti qabu. Wanni aartii irraa xiqqoo fageessaa jiru maali? Ka wanni aartii irraa xiqqoo fageessaa jiru jalqabni bu'uurri rakkuma hoggassan ture. Hidhaa. Baay'ee illee hidhamuus baanu achi hulluuqnee dhufnee Finfinnuma kana gurre. Eessatti mana adabaa kam seensi? Fiichee. Fiichee. Achoo. Achiin dhufnee bakka nu argachuu hin dandeenye asitti nu argachuu hin dandeenye Finfinnee kana baay'ee hin beeku opiniyoon. Hin beeku ergasii bare. Ayyee. Sumatti jala miliqan. Ajaa'iba rabbi. Odoo waaqayyoo ta'ee amma odoo waaqayyoo ta'ee jamboo malee roobu odoo jamboo ta'ee leessaa malee magarsu odoo leessaa ta'ee durba guntu taati malee mukka'u basoon durba guntu taata'ee keeriyyoo malee nugaddu odoon keeriyyoo ta'ee gaalee bakkaa malee. Guyyaa tokko irratti afgaaffii taasiftee maa baddeennaan namni akka du'eetti malee akka kufeetti nafu. Maa baddeedhee na gaafannaan hin banne jira akkanumaan hedduun miliqe malee hin jedheeni namni akka kufetti akka du'etti hafa malee akka kufetti nafu ammaaf dhufee hin jedheen. Dhufeetti. Qilleensi kun bara hunda mijatu warra gaafa hundas mijatu bara kamiyyuu takka ol takka gadi beeke jireenya addunyaa kana akkas ganamni galgaluu adda ta'utti jirti beeke. Maa kun amma isuma waraabbamaa irraa aduuf duumessaame. Sanumaa fi
hin banne namni yeroo numa dhufa. Waltajjiirraa si dhabe moo maaliif akkas jedhe gaazexeessaa yoo sagantaa hawaasa fuulduraa baddeertaa hawaasa fuulduraa isii xiqqoo beektaa baay'ee hawaasni kun baay'ee na gaafate. Anillee akka hawaasni na gaafatetti bakka hin owwaanne wanti owwaatuun dhoowwe immoo dugdan dhungatanii hundan dubbatan jedha Oromoon beekta. Waan baay'ee jira. Baruma baraanuu laal miidiyaa kanarrattuu bakka fuuldura kanatti hin dhufnaa bakka fuuldura kanatti nu eegaa jechaa turre beekta. Garuu ji'a lamaan irraa ji'a sadii irraa nu eegaa jennee raawwannee too wanti sun gaafas ammas hin bilchaanne achuma jira. Wanta uummata waadaa galleessaa qabannee dhiyaachuuf hin dandeenye. Ammas akkas jechuudha akkana gaafii akkasiillee akkana gaafanne ifan dura kana sitti immoo. Yoo sanii gaazexeessaan sun gaafii san kaasuun isaa hin baddee hawaasa fuuldura miidiyaa irratti si argaa jirru jechuudha. Waggaa 4 baranaati. Tureere. Waggaa 4 booda hoo maaliidhaan hawaasatti deebite? Wanni ittiin hawaasatti deebi'uudhaaf jiru akkuma kanaan dura jette san akka uummanni fi hawaasni naan hin jenne malee. Wanni waggaasitti qabannee dhufne jedhe sun achuma jira. Wanni hafee jira beekta dhadhaan ittiin godhamne. Soogiddi ittiin godhamne. Beesituu adda addaa tofa. Maal qoraanis jala bobeessanis dhabamuu noonu fakkaata. Hin bilchaanne jechuu barbaade. Hin bilchaanne akkuma sanatti jira. Gaafa kaabeetta qorichi qadii buqqaa jedhanii. Gaafa waaqni jedhu uummata bira nu bagaanee aanna. Ammasitti ka uummanni keenya kun beekta baay'ee nu eegaa jechuu kana ammallee baay'isu. Inuma dhufnaa jennee tuma. Gaafa rabbeedhee dhufu. Gaafa rabbeedhee dhufnaa akka du'etti hafa malee akka kufetti nafu. Jechi tuni beekti jecha baay'ee murteessituudha beekte. Mee sirba gara dhumaa kana hawaasa biraan geetu irraa tokko jaban. Sirba ka amma sirboonni amma biraan illee geenye amma bilchaachaa jiruu fi xiqqoo gara uummata bira ga'uutti siqee jiru hin jijjiira. Waan akka shoboxee fa'aa wayii jira. Akka geeras illee hin jira. Hin jira. Hin jira. Mee sirba tokko irraa eessaa fuuna uummata keessaa waraabna barnu alaatti takka daballu tokko qabu. Meeshaa biraa waliif fakkiisu bichaadha. Ishumatu humna godhatee amma beekta. Kaaseetti saddanuun hojjedhe kana maallaqa kaffalee hojjennee beeku hora bira beekta. Kaaseetti sadii hojjete. Kaaseetti baandii salaariitiin kolleekshinii hojjenne. Achumarraanis tuqadiina kaasanii kana obboleessa Ayyalaa Nugusee mucaa jedhamu jira mana muuziqaa tokkummaa akka qabu. Mucaa san hin du'e beekta. Hin du'e obboleessa Ayyalaa hin du'e. Mucaa sun abbaa qabeenyaa ture. Isuma baasisaatti nu hojjechiise. San immoo hedduu duraatitti immoo kolleekshina wayitis hojjedheen ture isas immoo abbuma qabeenyaa nu hojjechiise. Tuuta jaalata beektu waan sirbi kun. Tuuta malee hin taatu. Hin taatu waan tokko yaada gaggaarii burqisiisuudhaaf jecha. Maallaqa itti baasee hojjedheen meeqa hanga amma. Amma immoo maallaqaan gaafa hojjechuudha ka'e. Fagoo. Sangaan lamaan dadhabee immoo. Sangaan lama dadhabe. Sangaan lamaa hin danda'u akka haasanitti jedha. Sanumarraaf irraa fagaanne beektee ittuma siqnee illee rurrukunnee ilaalle beektee. Amma waggaa 13 guute kaa sirboonni 13 itti jiru. Waggaa 13. Waggaa 13 itti. Sirbi yaa galaanaa. Baaqee tokkollee gadi dhiibne. Galaanaa jeka jedhu. Saampilii bichaa waraabee. Mee warra hawaasa yookiin uummata biratti geete keessa hawaasa biratti baay'ee fudhatama qaba. Argaa bittee jirtu kana. Geerarsa tuqanii na kaasa jedhaman. Geerarsa qaama namoonni illee weellistoonni illee irraa fudhatanii sirba weellisan kana. Hallayyaa calanqoo keessaa bookkisa jaldeessii yaayyuu Oromoo waaqa duukadhu jabeessi jedhee sirba baay'ee irra dhageenya sirba hawaasaati. Kan kee immoo hallayyaa calanqoo keessaa bookkisa qeerransi yaayyuu Oromoo waaqa duukadhu jabeessi jedha. Sirbichi yeedalloon tokkuma yaaduma. Yeedalloon tokkuma ta'eeti walaloo sanii jaldeessarra gara. Kuni kaba'e 80 keessa beekta. Hallayyaa calanqoo keessaa bookkisa jaldeessi kan jedhu biiftuu Oromiyaa baran jiru sirbe beekta. Biiftuu kana qophii. Biiftuu kanallee hojjettee? Hojjedhe. Biiftuu dhaabbataa hin hojjenne malee hojjedheera. Qophii sabaaf sablammootaa yeroo lama immoo marsaa sadii hojjedheera isaa waliin. Bara 80 keessa? 89. Xiqqoo shuuraa ta'ee hojjedheera. Isa durallee biyyoota ollaa shananii ka jedhu Sumaalee, Affaar, Oromiyaa, Minaamee waan jedhu Hararitti qophaa'e sagantaa sun. Bara sanan sirba kana obbo Diimaa Barraatii fi Ifruu Goobanaatiif qindeesse beekta. Sirba amma Biraanuu Zeenaa sirba biiftuu Oromiyaa keessatti. Hallayyaa calanqoo keessaa bokkisa jaldeessi jenna gaafa. Gaafa baandii sarara sirbi immoo keessaa bokkisa qeerressiitti geeddarre beekta. Meerraa jedhu. Hallayyaa calanqoo keessaa bokkisa qeerrensi yaayyuu Oromoo
waaqanu kaddu jabeessi burree aagaa didduu boosoma si elmatti dhiiteen didduu nadhee shaamaa bartee abojaadee kafana seetu kamisii koo jetti yoo buttee balbala beetu korsaa aadaa qabdi eessan bakka ganamaa teessee dhalti sangaa oobaa jennaa oomnee baane shaggariini kushaniin bitata kushantamaan bita gariini yadu kaasaa kawwee kaan tola labaniini niyyaa maarree yoo du'e jabaan gaafa biyyaa. Alayyaa jaallatoo kaaboo tura keerresi yaayuu maalaan uffatu jabeessi burree aagaa didduu boosoma si elmatti dhiiteen didduu alayyaa jaallatoo. Jedha beektaa kun uummatuma sirba beektaa calanqoo lafa. Calanqoo kanarra keessa jira halayyaa lafa godhaati. Calanqoon kun amma calii calanqoo illee jira. Harar jira. Bara harargee kana jira. Calanqoo ka biraallee as jira. Hallayyaa calanqootti jira. Calanqoo amma samii shawaa jira. Aanaa hidhabuu abootatii fi warra jaarsa hedduutti argama. Godina shawaa kabaa jechuudha. Jidduu isaanii jira. Achi keessa hallayyaan jira. Hallayyaa akkamii? Ka hallayyaa isa illee qaamananii dhaqee dhagarre. Qarree gubbaa ga'e. Qarree san gubbaa ga'eera. Lafti goduma bakka hallayyaa bilee bara. Waa'ee hallayyaa kanatti waan baay'ee boggaasanii sirbu kas sirbu beektaa. Hallayyaa calanqoo jala tarree galee bineessi lakkiyaa kabbartee gurra sirraa murayyeessi jedhan. Hallayyaa calanqoo jala bishaan dabarsaniiti balloo yaa Oromoo dura ofii dabarsaniiti jedhamu jira beektaa. Bulloo shaan ballichaa akkuma jeetitti kaataa lafa kee Oromoo warra birrii qabutu nyaata. Waan itti roorroo ibsitanii na fakkaata waan san beektaa garuu gaafa gadi ba'u sirbi kun bakka amma namni gaafa isumarra walloo lafa sirba kan natu sirba na. Natu sirba. Hunduun beeka waan ta'e. Sirban uummataa keessaa kan uummata bal'aadha. Kan uummata bal'aadha. Garuu ka walitti funaanee too'i seera biraan ga'ee too'i sirba godhee namicha aadaa san keessatti guddatan. Jalqaba eenyutu sirbi beekamaa gara hawaasaatti keessattuu gara miidiyaatti fidee muuziqaan qindeessee namni sirbi beekamaa. Jalqaba anuma sirbe bara kam bara 89 fakkaate ammistuu aggoraabaa chagaroochi feestivaal hararlaa. Ammistuu aggoraabaa chagaroochi jedhama hoggaas akkasitti fudhadhee. Eenyu fa'a jirri sun? Godina adda addaa tiree waliin nu guuranii beekte. Baalerraa inni dhufanii Arsiirraa inni dhufanii Jimmarraa godinoonni Oromiyaa hundi tokkichi nafu asitti qindeessine Lagahaar Aadaaf Turizimii fi Ispoortii Komishinii walitti tokko jira. Achitti nu leenjisanii fidee dhufeeti shaakalee gaafa sana sirbee jechuudha. San dura namni sirbamu. Achuma booda namni walakkaa fuudha. Warri weellistoonni salaalee warri turan jedhamu Abbabaa Tasammaa eenyu qofaan sirbine. Sirbamne hallayyaa jala qofa. Sirbuma san sirbee amma Biraanuu Zeenaa kun sirba gaafa Ammistuu Aggoraabaa feestivaalii harratti qophaa'uuf shaakalle kan isaa hokkame na dhaban na barbaadanii. Ani poolisan gale. Poolisa? Gaafa na barbaadanii jiran. Poolisas taatee? Amma taatee hojjedhee sun bahe. Poolisa eessa? Humna furgaatu naannoo Oromiyaa jedhatu hojii jira. Hayyee yoo baram? 91. Waraana illee seen? Seenaa. Qammas ni ilaalle raba. Maal keessaa nu dhaban jettee amirratti? Shumburaalee salagaa baddeessaan aramanii hundaa keessa iyyuu jirra maal keessaa nu dhabanidha. Waltajjii adda addaa irratti weellistoota kan biraan jiru weellistoonni akka fakkeenyaa nu ta'an. Weellistaan akka fakkeenyaatti ati ilaaltu eenyu? Ofirra sin jaallu nama sin qixxeessu beekta. Ofirra sin jaallu nama sin qixxeessu of jaalatti naan jedhanii fani. Of jaalachuun gaarii bara. Of jaalachuun uumama. Of jaalachuun garuu namni ofirra immoo nama jaalatu hin jiru. Saniif weellistoota kana weellistoota warra shawaa kana jaalladha. Weellisaa Bilisummaa Raggaasaa fa'aa Dajanee Kaasayee Ayyalaa Nugusee. Mee sirba isaanii keessaa tokko naaf fi'i. Kama oolanii gobaree kama oolanii gobaree kama oolanii. Odoo nyaarri dhaabame bakkuma shaaggeen oolte oolanii bakkuma shaaggeen oolte oolanii. Salaalee aduunyaa koo yaabiyyaatu hulluu biyya gammadaa yaabiyyaatu hulluu biyya gammadaa. Kan jaalatan namummaa kan jibbaanki hirraarrirra kallataa kan jibbaanki hirraarrirra kallataa. Salaaleen baafanii ka'ee taasa halaalee baafanii ka'ee taasa halaalee baafanii. Agaarii daftaadda haasaa meessattaan bahar baadee argaafanii meessattaan bahar baadeen argaafanii. Amakame ola ani gobareka amakame ola ani gobareka amakame
Abootee dhagam jaarsi jaartii lakam. Abootee dhagam jaarsi jaartii lakam. Ishkee rangaa gurbaa. Meera godhe takkatti. Kanatti gaanne walii malee kophaan ta'u waan kophaan ooyitu. Odoo nama shantaa nama dhukkee irraa kaasna. Weellisummaa kana keessatti jireenya keessatti wani nama mudatu baay'ee jiraami. Mee mudannoo takka. Jaan tokko amma baankarii ta'e beektaa Haayiluu Biraanyinna. Weellisummaa dhiisee. Fixee weellisaa baandii salaalee numa keessa ture. Dhuma baratu weellisa. Jiraabas hin barreessa. Walaloo Daaddalaa Gammachuu isa barreessa. Isa barreesse bilbilli tun hin jirtu ture bilbilli uummataan saantiibatti keessa buusantu. Bilbileessa hiriira qabachee jira na fakkaata. Gaafa dhufnu kana kaabeetta xiqqoo baadiyyummaan kun nu gadhiifnu. Surroonni keenya kunis babal'aa wayiiti. Amma hiriira eeggatee iddoo jiru tokko dhufe araadaa wayii magaalaa kana. Edaan baadiyyaa ta'u fakkaachuus akkumatti argee. Beekee. Tokko dubbisee raawwannaan qabate suni araadichi dhufe. Hiriira iyyuu. Hiriira malee dhufeetuma qabate. Qabate bilbiluudha ka'e. Warra kiyya qabatan ejjeta. Qabe sunis gadhiisuun booda gabaree jedhee itti kenne. Inni sun. Gabareen kana qaba bilbilichuma. Funyaanitti qabi gaachitti wal qabadhu gaa. Qotee bulaa ta'ee waan isaan beeku kazaaraa wayii qabatee deema gara manna haaraa tobistaraatti. Kan biraa? Goonjan barandaa ta'ee nama wayiiti. Irraa fuudheetiin inni. Ulee isaa argate? Anatu argate. Qabin jedheen. Gurbicha? Gurbicha durii jecha. Maal jedhee? Ishlebicha dhufe irra bubuuftan? Haayiluu keenya maal jedhee seete booda siyaasatti jijjiire beekta. Oromoo madawala ichili maalan hundee. Amma maqaa Haayiluu bu'anii waamu. Oromoo madawala ichili hundee jedhan. Yaadannoo kana hin irraanfadhu Haayiluu Giraanyi waan jedhe. Dhugumatu abbaatu Giraanyi maqaa isaa? Waan maqaa masoo itti baaftan fakkaata. Haayiluu Giraanyi zallaqaa jedhama. Nama kuyyuuti. Akkasitti Oromoo madawala ichilimde. Oromoo madawala ichilimde nama maqaan isaa Oromoo madawala ichilimde. Fakkeenyaaf walaloo barreessutu jira weellisummaa keessa. Yadaloo barbaadutu jira. Yadaloo walaloon kanneen nuti sirboota hankee keessatti baay'inaan kan dhagaa. Walaloo kan barreessaa. Yadaloon kan uummataati. Garuu kan isuma tottolchaa. Babbareechuu. Nama babbareechaa waan jechooti agartee jechoonni dur jedhamu waan keessa darbamuu qabu jira beektee. Waan sana achi fuutee asin gootu. Xiqqoo haaluu diddibeet mimmiidhaskisa beektama fakkeenyaaf waan baay'ee jira jechoonni durii sun baay'ee badaadha jechuu kiyyaa miti. Akkaataa laalamma barri amma irra jirruu fi bosonu daali. Fakkeenyaaf akkuma durii sanatti yookaan immoo jechootuma afaan Amaaraa kana fayyadama beekta. Dur. Waan akkasii sana afaan Oromootti jijjiirtee. Mee tokko cirraanaa jedhe. Shaggarii galufan deema ngaabuloto maalongo yaa wara miila kongooti. Cammadhaan aduudha yaati ngibuloto maalongo mamma galambiya kongooti. Galammi jedhee turaani ngibuloto maalongo yaa lammi jedhee turaani. Dirsakee amala beekta ngaabuloto maalongo maatole jettee duraani. Ayyaariin kubaate meetta ngaabuloto maalongo ayyaariin kubaate meetta. Dirsakee maatole jettee duraani ngibuloto maalongo dirsakee amala beekta. Singau kanama sigau dida, singau kanama sigau dida, singau kanama sigau dida. Mogorgute ngebuloto maalongo cirrachao bagalani. Ashakitu osifarsu ngebuloto maalongo kanke mal jedha garangani. Dobang karayu didada ngebuloto maalongo ya dida kambara kengesa. Alkani guyyaa siyaada ngaabuloto maalongo maalidhaan argumsa keenyesa. Kabajamtoota daawwattoota AMN Plus egaa qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Ogaartii keenyaan bashannanaa boharaa jirtan jennee abdanna. Egaa turtiin nuti weellisaa Daffaar wajjin taasifnu kan itti fufutu amma sanga xumura qophii keenya wajjin turaan affeerraa keenya mee ammoo bakka teenye kana paarkii Araadaa wanni nu duuba daawwachaa jirtan akka isinitti tolu akka isin gammachiisu akka ija isin furu hin abdannaa egaa ammas deddeemnee mee nutis qilleensa kana fudhachaa kan turtii keenya itti fufnu ta'a.
Daffaar gaa weellisummaa keessatti turtii inni taasise keessattuu geerarsa wajjin wal qabata. Geerarsa irratti xiyyeeffata. Maaliif geerarsa irratti xiyyeeffatamee kana manatti? Geerarsa kana jalqabuma isumaanan beekamisi. Mana cidhaatitti dhaqee sargiin ani hafu hin jiru beekta. Geerarsumaan hafuudhanii deemanii. Cidha daggafateetu fuusifatu warra haadhaaf abbaadha. Akka geerarsaatiif akka sirbaatitti keessaa nafni namoota 50 moo 100 wal fuusisuun oolu jechuu hin danda'a. Waggaatti sargii meeqa deemta. Bu'uura sirba kiyyaa jechuun geerarsaanaa fi ani tokko jedhee anan sirba eegale geerarsaanii. Ergas sirbis biddeena ta'uun bare. Geerarsi jechuun ittiin gadda ofii ibsatanii, ittiin gammachuu ofii ibsatanii, ittiin goota faarsanii, ittiin quuqaa himatanii. Geerarsa jechuun nama onnachiisaa, onnee namatti kaasaa. Geerarsi geeraramee too'ii namni taa'ee too'ii haasa'u namni jiru du'aa ta'e malee namni lubbuu qabu jechuudha. Akka yaada kiyyaa. Geerarsa shawaa kiyya hojjaa nama laleessu. Geerarsuma wallaggaa hoggaan dhaggeeffadhu. Geerarsa arsii hoggaan dhaggeeffadhu. Baay'ee tola sirbuun danda'u malee beektaa. Fakkeenyaaf amma geerarsa arsii ani mucaa tokko wajjin tureen ture Hussein Amaan waliin. Gaafa inni geeraru baay'ee natti tola. Rebeelola, 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 rebeelola. Goota turee beelola dabeessa deessee gara dabeessa lobboo heroo goota lobboo gorgoroo lobboo ofee gorgoree dinaree gaambulbulee gurralee jatu qaba waree qeerransa qaba warra waarii elmatu aannan oomacha qaba warra waarii geerraru mataa warra qaqaba jijjigaatti sammalee jiniin gorbarraan baatoo beekan furri sammalee lolaan billi sammalee irkoon dhiirarraan baatu irboora muraa irgaa magaalaan Oromoo mirgaa baallee matarraa sirbaa baallee matarraa sirbaa baallee matarraa sirbaa. Mee geerarsa tokko irraa jedhee malee kan dura jirredha. Yaatu malee yaatu dubbiin gaafa cingii moromoota malee hin taatu akkam yaa moromoo. Yamaggaa nyaaraatu watalata teeti tannee amalbaatu kootu baddaa baanaa ganda gadaa goole afaaniin hin haasofnaa milkaaniin hin kofalla garaa madaa goone abootee bariitee darrayii halkanii nama garaan naane dirmammuun arganii kotee shummuraa midhaa makaraa kotee shummuraa midhaa makaraa. Betolena jadi gazidu gangala intalaki narrati darza tajarki tukila lika raza tukakaza dira tukakaza tukani nakazani biyana chalasani jabadu ya lubura kombane datte Julata Waaqayyoon godaanu nama godaansisa Oromoon tukina lammii koon tukina sabaa koon tukina oggaa dubbatullee nama sodaachisa barbaree soranii wal maleen tolanii yamalangaku ya ilma koo yamalangaku ya ilma koo yamalangaku irraaftamoo hin dhageenyecha gisee mintoofin alangaku jedhanii. Mintoofiin kun egaa meeshaa qawwee miti. Nama lama sadii illee ulfaanoo argate lafarra buusu tokko. Fayyitu isaa rukutamna. Isaa rukutamnaan fayyitu. Yaa Rabbi nu baase. Balaasaa. Yaa malaaku irraaftamuun dhageessa yogguu mintoofiin alaakoo jetteen. Eegaa. Kaziran kan biyya jedhama malan jedhanii achi fuudhee. Akka nama aartii keessa jirutti akka nama afaanii fi aadaa barsiisutti hojiin weelluu kiyyaa kuni bu'aa akkamii fidee jettee yaadda? Hojiin aartii kun bu'aa qaba beekta. Hoo irratti hojjette, hoo seeraan hojjette. Jedhaniituma hojjechuu odoo hin taane sirba hojjetteetoo kiliippii malee hoo gadhiiste. Meaningless. Hojjechuma dhiisuu si fayyada. Maqaa duriitiin jirraafi malee maan gizee turii televezyiyoonni kun waan waraabeef maqaan keenya jira malee odoo akka kiliippiitti hojjenneeti namni nu waameetu nu dubbisan jiru beekta. Sirba immoo gaafa hojjetu namni nama mari'achiisee istiidiyoo filatee walaloof yeedalloo gulaalchisee laal ogeessa jechuun ogeessa meeshaa taphatu qofa miti. Odoo bakka ogeessa meeshaa taphatu arreenjimentii bira odoo hin gahin ogeessa as garana jira. Kana keessa baasi kana gashi. Yeedalloon kun odoo akkanatti deeme gaarii.
sirba tokkorraa gara sirba tokkotti oggaa ceesisan biriiji yeroo san sirba biraa sirbee dhaqee sirba qorraa faatti hidha itti barbaadu bira bakka ba'a sirba isa fakkaatu sirbi gara qorraati oo'atti deemu qabedha sirri akka inni baradhe ka saayinsii isaallee diippilii kaampaasii galadheen baranne amma dhugummaa muuxannoodhaan qabutti jechuudha. Sumarraan deemu malee wal fudhachuu baata. Amma fakkeenyaaf meejarii kan jedhamu osoo hin beekne sirba sirbi jira barnaan. Kaasitti qabaa. Sirbaan jira. Sirba baay'ee baaseera hawaasa biratti illee beekama. Meejariin kee maali wayiidhaan hin beeku. Meejarii maal jechuudha waan akkasii kana jira beekta. Garuu meejar minaan kan jedhu kana as erga gara aartiitti dhufnee biratta. Ababiyoto galaba funana gange galaba funana gange ababiyoto kokalki siduba kati muchayo menyuma gange ababiyoto madani kubate meta mayari kubate meta ya ababiyoto atika dorma barbada ke abba budate meta ababiyoto yalami jade turani ababiyoto dirsake amala beta matole jete durani asani rafiga disatotana asani rafiga disatotana ye sedoye Haligo Maali agaan kee beekuulee faadhumaa jedhu. Lakkeeree sirbita malee sirbita. Qulqullummaa yeroon kun barbaaduun hawaasatti dhiyaachuudhaaf kaayyoonii fi karoorri itti qabdu maal fakkaata? Sirboonni dhabamee odoo hin taane humna dhabame humna sagaleetii fi humna sirbuu dhabuutii miti jechuudha. Amma sirboota 13 istiidiyoo hin qaban. Sirboota sagalee waraabamee too'i qindeeffamee jiru jechuudha. Kun hundumtuu erga istiidiyoo taa'ee waggaa 13 guute jechuudha. Amma kana booda bara dhuftu kana hoon hojjedhee too'i uummataaf dhiyeessuu baadde namaaf hanqinna sirbu bakka maal godha. Sirboonni immoo sirboota durii sirboota namni hin beekne ijoolleen ammaa kun argachuu hin danda'a sirba. Maaliif akaakilee abaabilee irraa dhufe beekta abbaa kiyya irraa hin fuudhee hiriyoota abbaa kiyya irraa illee hambooda kana dhufee jira. Namoota lubbuu isaanii dur darbe namoota gurguddaa namoota umrii isaanii waggaa 90 waggaa 80 turerran sirboota dhufee jira. Sirboota kana immoo qindeessee miidhagsee too kiliippiidhaan bareechee too uummataaf dhiyeessuudhaaf faayinaansiyaalii na gaafata. Kanaafuu warri danda'uuf si beekan hojii hankee beekan akkas deeggaran barbaada. Yaada kiyya kana dhagaanii too akka irratti naa hirmaataniif na deeggaran dhaamsan qaba. Kabajamtoota daawwattoota AMN Plus sagantaan har'aa dhugaartiin qophaa'e kana fakkaata. Booharaa bashannanaa hanga amma otoo bakka biraan deebiin wajjin turuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha qophii keenya asirratti xumurraa nama torbaanii nu haa taasisu horaa bulaa deebanaa. Salaalee bahuu malee barana salaalee bahuu malee salaalee bahuu malee barana salaalee bahuu malee yaa waaqna na jeesini bakkuma garaa koo gahuu malee yaa waaqna na jeesini bakkuma garaa koo gahuu malee. Salaletti galani shubuti male mali datani salaletti galani shubuti male mali datani magalle jalatani dukubala pe mali matani magalle jalatani dukubala pe mali matani salale bahu male varana salale bahu male varana salale bahu male